Bagana gaan dhuftanii maqaan keessan eenyuun jedhamtu eessarraa dhuftan? Xajjee Baacaan jedhama Duukamirraa hin dhufe. Mee aadde Xajjee Waaqayyo maal isiniif godhee maal dhugaa baatu? Waaqayyo wanni inni naa godhe waan baay'eedha waan baay'ee keessaa wanta lama nan dubbadha. Ishee. Micaa kiyya na jalaa dhukkuba. Na bira sin jiraatu na dhukkuba jedha bichaa naa bilbilee na dhukkuba jedha. Amma miif dhukkube mucaan keessan? Amma waggaa 5. Waggaa 5 dhukkuba akkamii dhukkuba? Mataadha jedha nyaata na jibbisiisee jedha na dadhabsiisaa jedha. Na bira sin jiru maalidha micaa kimiin deemtu hoggaanan jedheen deeme jedha maal siin jedharree hoggaanan jedheen taayifoodii taayinfasii naan jedhanii jedha. Waggaa 5 dhukkubi taayifoodiif taayifasii irra tura? Akkana naan jedha. Ana bira sin jiraatu waanan godhu wallaale mee beesin keessa hakimoo nan jedhe anuyyuu deemee jira naan jedha. Amma waanan godhu wallaale garaan dhalaa kunis tola hin malu nimarra akkadhe guyyaa tokko hin jedhee footoo ijoolleetii sadeenitu qabadheen ka'ee too dhufe guyyaa hadhoodha. Amma gaanii waggaa 5 mana yaalaatti deddeebi'ee furmaatan argan. Inuma dhukkuba. Inuma dhukkuba. Ayyee. Ina bilbileetu mana dhukkubee amma immoo wayyadhe jedha malee ana biran taa'uwa. Amma guyyaa tokko footoo ijoolleetii sadeenii qabadhee dhufee warradhee tanan guyyaa hadhoodha. Asitti raajii geetu naa kadhateef. Maal jedhaniin? Maal taate naan jedhan jennaananii anarree miti ijoolleen tiyya takkitti mtishiituu fayyaa hin qabdu jedhee ta footoo nama sadeenitu akkanumatti qabadhee. Amma gaa kan nama sadii fiddanii warri kaan immoo maal ta'an? Inni tokkos mataadha jedha. Mataa keessa na waraana jedha. Inni tokkos immoo daa'imni guddattuu fi bakka inumaan isaa wajjin rakkadhee sadeenitu iyyuu fideetuma ka'ee too dhufe. Amma fideen maal taate naan jennaan ijoolleen tiyya takkitti mtishiituu fayyaa hin qabdu jedhee akkanumatti footoo nama sadeeni akkanumatti qabee teenya isuma wajjiniin ani rakkadheetuma wajjiniin cannaqamu kana kan sadeenii keessa kan isaa akkanumatti harkaan tuqee warrateet bilisa naan jedhe. Amiin jedhee warradheetu mana zayitii bitadhee ka'ee too gale. Ammas na wajjiniin hin jiraatu inni. Amma achumarraan kaasee hin fayyee biyyoon keessa deemee kan hojjetu sanis innisee. Maal goote gaa dibata sana maal gootan hime? Oomaa isaa dibatan gooneef xinnichaaf illee godhe malee gooneef oomaa bilisa naan jedheetu. Bilisuma footoo masaa qabanii jecha sana irratti baasanii jechuma bilisa jedhamu sanaan fayyan. Isa xiqqaa sanaaf dibata sana maal gootan laattan? Isa xiqqaa san immoo yoonani agarsiisee itti dibee fi ishii naan jedhu. Ishaan amantiidhaan kiristaana miti. Ayyee. Naananii guyyaa tokko matumti kun nadhiisuu dide mee dhadhaanaa biti nan dibadha yoo nadhiisee naan jedhe. Waan mataan isaa dhukkubuuf dhadhaanaa bitiiti dhadhaan dibadha dhadhaasuma kan saawwaa jechuudha. Isa bitee warradhee sanaan zayitii kanatti naqee laaqee oduu inni argin dhoksee lafa godhee kunoo sii bite jedheeni na dibi naan jedhe. Dibe egasii kaasee inni sinuma naa fayyee kunis sinuma naa fayyee. Hojjaa sin argatanii duraan hojjaa hoo seenee laman bulu keessa na dhukkube jedhee bahu amma waggaa tokko jabdichi egaa hojjaa seenee nagaadhaan hojjechaa jira. Isaafuyyuu immoo barbaadee xinnichaafis xinnichis egaa seenee ji'a 4 fixee amma 5ffaa keessa jira. Nagaa naa ta'anii nan gammadee nan boqadhee. Waaw harka keessa walitti buusaa Waaqayyoof galata fidaa. Mee Waaqayyo kana isiniif godheef maal jettu? Maalan jedha waan biraa galatoomi abbaa koo ulfina narraa qabda ulfina afaan kooti fudhadhu atiin jedha maalan jedha waan biraa. Maaloo gargaaraati isinis ulfina Waaqayyoof kenna. Waaqayyo sinaa eebbisu eebbifamaa.